السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو وردفتوتا في كبجمتوتا داوتوتا كيا وروني تاتن هندي كيسانو الشمهر كفوني جرى جرتو سننجر آتنين لغاوان هدو ميرا كيا نتوكيناتي أغحامي جيشودا أمتا سوريات الراجة جودا هدو إسا لالي جرى هدو إسا اللي أرغي جرى garuu akka mucaa kana miira na cabseen jiru jechuudha. Maaliif jireenya ilma namaa keessatti gadaduu yookaan immoo hiraara yookaan dadhabbii hedduu keessa kan darbe jechuudha. Kammoo kana caalu kan hin mul'anne kan hin beekne kan namni tokko isaa hiraara isaa dadhabbii isaa kan hin beekne baay'eetu jira jechuudha. Maaliif mucaan kun akka tasaa ta'ee Awurooppaa deemee jira. Awurooppaa keessatti waan isarratti gaheefi waan ummata Sooriyaa irra gahee dubbatee jira. Viidiyoon isaa kun akkuma agartan ka arguu dandeettanii argitanis jirtanii jechuudha. Garuu Sooriyaan nama hajaa baatee jechuudha. Waan isaa qaaqaa jirti. Akkaataa inni deemeetiin itti duuti isaallee akkanatti amma qabrii isaa jechuudha yookaan immoo awwaalcha isaa manni Sooriyaa isaaf honna jechaa jirani. haa ta'u malee maali isiniif fakkaatee dhugaa dubbachuuf maatiin isaa maal jechuun maatii isaatiif jecha mas'uuliyyaa kafalee biyya isaatiif jecha sabaaf jecha ummata isaatiif jechuudha. Maaliif deemee biyya bahee biyyatti deebi'ee du'a isaa hoggaa 3 hoggaa 4 dura jechuudha kaajjeefame. Wallaahi hedduu namatti dhaga'ama hoggaa 4 jechuudha. Hoggaa 4 booda bahee gaafa laala argitanii duuti onnaan isaatu reeffi isaatu gammachuu qaba amma jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni du'ee akkatti ijji isaa fuulli isaa ifu jechuudha. Maaliif dhugaa haqa dubbatee dhugaa ummata kanaaf dalagee ummata kanatti dadhabee mootummaa isaanii sun waan isaan hiraarchaa ba'e maal jeesini himana hidhaa Sayyid maali jedhanii sin maqaan maal isaatu namatti ulfaataa jechuudha. Kan lafa jalatti hidhaman jechuudha. Kan lafa jalatti kan sammuu dhaban kan mataa dhabanii achi keessatti huqqatanii waan nyaatan dhabanii waan dhugan dhabanii wallahi viidiyoo hedduu argee jira. Viidiyoo hedduu jechuun viidiyoo hedduu miira na tuqee jira jechuudha. Maaliif akka biyya ofii bilisummaan biyya ofii hin jiru jechuudha. Biyya ofii bilisummaa yoo qabaatte nyaatanis dhuguu baatanis homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu bilisummaa dhabuu jechuun dhugaa dubbachuuf hedduu ulfaataadha jechuudha. Maaliif ummata isaanii akka kunu argitanii foon cicciranii foon kanatti nyaatanii fixanii jechuudha. Fixan maaliif nama lafa jalatti lafa jechuun lafa jala yoo jedhan bara waanuma salphaa lafuma jala lafa takka qotaniitiin hin jiraachisa. Garuu nama mana hidhaa san argee nama mana hidhaa san viidiyoo nu argine hin sodaanne jechuudha. Kan jireenya lubbuu teennaa osoo jirtu achi keessatti hidhuu achi keessatti dararuu sanuu miti. Ijuma viidiyoo argineeyyuu viidiyoo isaa sunuyyuu nama sodaachisa. Hedduu tokko nama sodaachisa jechuudha. Yoo argitanii jiraattan jechuudha. Viidiyoo maan achi jalaa ummata yaasan jechuudha. Arra mucaan kun akkuma agartan achi keessaa ba'ee jechuudha. Sinii galee lafa jalaa baasanii awwaalcha isaa tolchuufiif baasanii har'a bilisa ba'ee jechuudha. Bilisummaan har'a isaaf taate jechuudha. Argitanii namni du'ee bilisa yoo hin ba'a jechuudha. Namni waan gaarii dalage namni waan biyya ofiitiif saba ofiitiif maatii ofiitiif godhe awwaalchi isaallee hin bareeda ka jedhan kanaaf jechuudha. Isinii galee amma inni barumsa akkaan nama biyya hundaaf ta'ee jira jechuudha. Garuu lubbuun illee jiraachuu baatu waan dhugaa hojjetee waan achi keessa jiru hundaayyuu ummataaf ibsee jira jechuudha. Ahli isaatiif maatii isaatiif wallahi jajjabina guddaa jechuudha. Isaaniif hawwaa waan natti dhagahame miira kiyya na tuqee dhugaa imimmaan qabachuu dadhabee jechuudha. Maaliif namummaa araba waan ta'eef nu amma biyya arabaa keessa jirra. Arabni waan isiin nama gootu hin beekna. Garuu haa ta'u malee
garuu namummaatti yoo achi deebistan amma namni baay'een hedduun isaanii ijoollee hin teenne jechuudha. Maaltu isin ga'e maaltu sooriyaarraa dubbattan minaa gabaachuu wanti isin sooriyaarraa dubbattan warriin ja'an baay'eetu jira jechuudha. Garuu haa ta'u malee isaanirraa dubbachuu osoo hin ta'in miira foonummaa argitanii foon keessan akkam namni foon baadhatee deemu hundinuu tokko jechuudha. Nama argitanii horiin horiidhaaf hin haa jechuudha. Kan argitee afaan hin dubbatee waliin hin fahamne kunni hinna waan tokko yoo ta'e jechuudha. Horiin tokko argitanii qaalameetiin yoo dhiiga isaa sanii onnaa jedhe horiin akka itti iyyuu akka itti borooduun argitanii beeytan jechuudha. Akkasumatti jechuudha namummaa ilma namaa keessatti wanta akkanaa kun raawwatame wanta akkanaa cinqaa kana yoo argan hedduu wallaahi namatti dhagahama baay'ee tokko natti dhagahamee jira hedduu takka jechuudha. Miira kiyya haga qabu dadhabu takkatti jechuudha. Maaliif ijoollummaa isaanii shabaabummaa isaanii dargaggummaa isaanii hunda irraa fixanii jechuudha. Hunda jechuudha daa'ima guddaa xiqqaadha hin jenne. Maaliif kun argitanii mootummaa gaarii rabbiin nama haa kennu ka jedhamu kan argitanii mootummaa badaa rabbiin yoo namaa kenne ulfaataadha baxaamitti jechuudha. Innaa Suuriyaan akkanatti bilisa bahuu isiitiif wallahi fuulduraaf illee rabbi biyya isaanii nagaa haa godhuu fi uummata isaaniitiif nagaa rabbiin haa buusu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko natti dhagahame waa'ee mucaa kanaa jechuudha. Suuriyaan kun akkasitti awwaalcha isaatiif deemaa jiranii jechuudha. Awwaalcha isaatiif suuraa isaa qabatanii jechoota inni jee barreeffanii waan hunda jechuudha. Mootummaan biyya sanii bahee isaan bilisa bahuu isaaniitiin gammachuu hedduu agarsiisataa jiranii. Mucaan kun illee reeffa isaa haa ta'u malee akka waan bilisa baheeti. Maaliif yoo jenne bakka argitee maatiin kee itti si argu du'ee kee jiraachuu kee du'ee keetu si arguun isaanii waan bilisa baatee jirta jechuudha. Maaliif maatiin kee haga tokko jechuun du'a keessatti beekanii achi keessatti cinqamaa akka ati hin jirre akka ati raaraa hin jirre sammuun isaanii boqonnaa argataa jechuudha. Saniifuu rabbiin bakka jannataa bakka rabbiin jaaladhee si jaaladhe bakka gaarii rabbiin isa haa qobsiisuu balbala jannataa jedhan hundayyuu rabbi jalaa haa banu. Wallahi dhugaa dubbachuuf baay'ee natti dhagahame. Argitanii namni du'ee akkatti seeqatu hin agarre jechuun namni du'eetu seeqata jechuudha. Rabbiin seequu kana dhugaa siif haa godhu. Rabbi bakka jannataa firdoosii rabbi si haa qubachiisu maatii keetiif ahli keetiif hundaayyuu Suuriyaa guutuudhaaf rabbi obsa haa kennu jechuudha. Obsa rabbiin isaaniif haa kennu. Dhugaa hedduu namatti dhagahama. Baay'ee tokko namatti dhagahama. Kun akkuma agartan uummanni akkanatti yaa'ee jechuudha. Awwaalcha isaatiif deemaa jiranii jechuudha. Sini galee ka akki bilisu akka amma biyya keenyatti maarree ta'e shanii abaa'oo maarree akkasii jenneetiin wal fixnu rabbiin waan akkanarraa nu haa eegu. Sini galee ka amma ijoolleen teenya hedduun isaanii bakka itti dhaban bakka itti du'an bakka itti yoonnaa jedhan ka hin beekne ka bakka itti bu'e bakka du'ee fi jiraate isaa namni hedduu ka dhabame dhaba ta'e meeqatu jira. Garuu dararaa isaa cinqaa isaa maalii isaa namni isaa arge hin jiru. Inni garuu maatii isaatiif jedhee Awurooppaarraa dhufee harka kennatee akkanatti du'ee jechuudha. Maaliif sababa keetii maatii kee hundaayyuu hin ajjeesna haadhatee ilmoo kee fira kee yaani waa hunda keetu si jala ajjeesna jennaaniin sababa san argitanii Awurooppaarraa namni maatii ufiitiif jedhee lubbuu ufii kennu jechuudha. Lubbuu ufii kenne lubbuu maatii ufiitiif kenne jechuudha. Sen argitanii uummanni kiyya yookaan immoo maatiin kiyya haa jiraatu an du'ee maatiin kiyya haa jiraatu jedhee ka'eetiin argitanii Awurooppaadhaa gara biyya ufiitti deebi'ee cinqaa hiraara hedduu argee lubbuun isaa dabartee jechuudha. Lubbuun isaa harka isaaniitti irratti dabartee jechuudha. Kana jechuun mas'uuliyyata maatii ufiitiif ahlii ufiitiif fira ufiitiif biyya ufiitiif kafalee jechuudha. Argitanii dhiiga ufii kennee lubbuu ufii dabarsee jechuudha.
ninja namni akkana godhu hin jira Allahu aalam wallahi يعني الله أعلم نمني ماتي وفيتي في سانو أوروبا ديمتنين ماتين كيانا جلان دويني في من ديبني ماتي ساسان غرانا في دوبر بعد مالي جشورا غرو إني هارك وفيتين ديمتنين لبو في دبر سيجي جشورا ماتي وفيتي في جده الناس قالي سايو لكيتن وقال إيمي ما نمك أبا ذكريات الحلوة دمروا طفولتي دمروا شبابي ما خلوا شي ما دمروا وعم روح عم روح اشتغل مشان انه انا انسان